Jimmaan keessaa mana akkamiitu diigamaara? Dhuguma mana kaartaa qabu moo mana kaartaa hin qabne? Mana akkamiitu diigamaara? Maaliif diigamaara? Akkamitti diigamaara? Isa jedhu inshaallah informationii gahaa ta'e amma Rabbiin laaffise kaniin irraa isiniif himu ta'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa MTube jirra jirtu nagaa keessanii alhamdulillah. Egaa samuuna kana miidiyaa irratti manneen Jimmaa akka kanatti diigamaara, akkanatti mana akkasii akkanatti diigamaara jedhamee viidiyoowwan waraabamee miidiyaa irratti olii gadi oofamaara. Akkasuma irra hedduun keessanillee yaaddoo keessa galtanii mana akkamii diigamaara, safara kamii diigamaara waan akkasii jettanii irra hedduun keessanii na gaggaafataa turtanii. Manni yoo akka carraa ta'e namoonni miidiyaa irratti fayyadamtan jechuun post gootanuu biyya keessaa wantoota garaagaraa waraabdanii post gootanuu inshaallah yoo akka carraa ta'e viidiyoon kun isin qaqqabee wanta tokko viidiyoo arginee ijaan qaamaan bira geenye arginee ishee argine waan sana garuu utuu ofiifis hubannoo irraan godhatiin utuu ofiifis maal akka ta'e wanti sun maaliif akka godhamaaru ofiifillee adda baasnee hin beekin wanta tokko miidiyaa irratti ol baasuun gaarii natti hin fakkaatu. Maaliif namoota cinquu, namoota rabbashuu yookiin namoota yaaddoo keessa galchuu malee faayidaan nu irraa argannu hin jiru jechuudha. Maaliif wanta tokko ishii miidiyaa irratti bahuu wanti sun miidiyaa irratti bahuu kan qabu yoo ta'e ibsa gahaa irratti utuu kennamee gaarii natti fakkaata. Egaa akkuma beekamu mannoonni dhugaadha diddiigamaniiru Jimmaa. Amma manni kunii kittoo safara kittoo jedhamu irraa kan inni diddiigame ofumaaf ani deemee viidiyoo isaa waraabee jedhe jechuudha inshaallah. Manni safara kanaa maaliif akka diigame, mana akkamiitu akka diigame, dhugaa mana kaartaa qabu moo mana akkamiitu isa diigame isa jedhu inshaallah ibsa gaanii isiniif kenna amma Rabbiin laaffisee viidiyoo kana hanga xumuraatti obsaan dhaggeeffadhaa. Egaa safara kana duraanii mootummaan abbaa qabiyyeerraa lafa fuudhee akkuma beekamu magaalaan tokko yookiin gandi tokko magaalaatti galuuf ala jettu mootummaan lafa isaa namni sun lafa tirfii qaba yoo ta'e fuudhee nama hin qabneef hiraa. Akkasitti lafa kana abbaa qabiyyeetii kaaree 500 kennee ijoollee jaraatii immoo nama ijoollee waggaa 18 olii qabuutii immoo kaaree 440 kennee isaa hafee isa hin qabne marra'ee jechuudha kaartaadhaan. Yeroo sana yeroo mootummaan akkasii isa hafe marra'u jarri abbaa qabiyyee sunii jara mootummaan kaartaadhaan kenne sanaa fi mee utuu lubbuun keenya irra jiru mee kuttaa lafa keenya nurraa fudhadhaa jedhanii gajaraan duuka ka'anii sodaachisanii ofirraa fageessanii jechuudha. Achumaan namni jarri mootummaan marra'een sun immoo lubbuu ofiitiif sodaatanii baqatanii lafichatti siquu dhiisanii garuu maa inni hanga har'aatti kaartaa sanarratti gibira gabbaraa turanii. Sana booda waajjira lafaa dhaqanii utuma kassasanuu kaartaa sanarratti illee gibira utuma gabbaranuu yeroo sana immoo maal godhan jarri abbaa qabiyyeen sun jarri lafti irraa fudhatame mootummaan kaartaadhaan irraa fuudhee marra'e sunii jara kana gajaraan ofirraa fageessanii booda kana laficha shanashananii gurguranii jechuudha. Akka jirutti shanashananii gurguranii namni bitullee abbaa qabiyyeerraa ta'uusaa beeka malee lafa kana mootummaan marra'uusaa quban qabu jechuudha. Kanaaf ammas ta'ee duraan yeroo waa tokko bitamuu namni bitullee namni dallaala ta'e yookiin immoo gurguru sunii gariin utuma waan sana dhugaa beekuu gurguraa namni jidduu ta'ee gurguru jechuudha. Inni bitu silaa quban qabu, inni bitus immoo qorachuu qaba. Waan tokko yeroo godhamu dura informationii gahaa ta'e qulqulleeffachuun gaariidha. Waan nama gaddisiisu keessaa safara kana wallaahi irra hedduun manni diigame jechuudha kan namoota biyya alaa jiranuu akkasuma immoo galanidha. Waggaa meeqa irratti lafa'anii mana akkamii irratti ijaarratanii jedhanidha. Waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Akkasitti jarri abbaa qabiyyee sunii lafa sana jara kaartaadhaan mootummaan marra'e sana irraa ari'atanii isa kaan shanashananii gurguranii inni bitellee akkuma isinitti himee
information isaa hin qabu. Inni kaan irratti ijaarratee mana ajaa'ibaatu irratti ijaarame mana adaamaa qorqorroon bulukkeettiin incat bashaklaa waan akkasii manneen akkasiitu irratti ijaarame jechuudha. Manneen diddiigame manneen akkasiiti. Sanuma keessaa immoo kana hafe jira. Akkuma argaa jirtanu bukkee tokko diigamee bukkee tokko hin diigamne. Inni hin diigamne sun maa inni isa kaartaadhaan irra jiru mana seera qabeessa ta'e jechuudha. Inni hin diigamne akkasitti diigamee mootummaan maaliif diigeree waan kana yeroo haasa'amu mana kaartaa qabu diigameedhamee gonkumaayyuu manni kaartaa qabu hin diigamu. Jimmaa miti magaalaa Finfinnee keessaayyuu osoma akka carraa ta'ee yookiin karaan irra bahee yookiin mana tokko akkuma hin taane ta'e manni sun higgaawii yoo ta'e kan sana caalu kaasaan kennamaaf malee namni sun akkasumatti manni isaa irraa diigamee yookiin irraa fudhatamee hin hafu jechuudha. Kaasaan kan sana caalu yoo barbaade maallaqa yoo barbaade immoo bootaa manuma sanaa olii fa'i kennamaaf malee akkanumatti hin hafu jechuudha. Manni seera qabeessa ta'e hamma kun maanni mootummaa miti kan uummata kana miidhe namuma wal miidhe akkamitti yoo jettanii abbaan qabiyyee suni irraa fudhatamee bakka al tokko irraa fudhatamee marra'ame namni suni nama sana irraa ari'atee lafa kaartaa mootummaan marra'e sana qabiyyee dhedhee 5 gurguruun isaa suni kunis rabbi birattis zulmii cimaadha. Akkasuma namni bite sun qubarraan qabu lafa sanallee birriidhaan bitee achii ka'ee maallaqa guddaatti baasee mana irratti ijaarratee inni gurgure egaa akkasitti itti fayyadamee garuu kan itti kisaaree isa biteedha. Akkasitti mootummaan kan inni diigee abbaa kaartaa sanaa kennuuf diige malee lafa mana kaartaa qabu uummata irraa akkasitti hin diigne jechuudha. Dhugaadha ammas diigamaa jira magaalaa keessaa jechuudha. Garuu mana seera qabeessa yoo ta'e kan sana caalutu bootaa qiyyaariin kennamaa fi kanaaf hordoftoota koo egaa kanneen chaanaalii koo kana jala jirtanuu irra hedduun keessan kanneen mana bitachuuf yaada qabdanudha. Kanneen akka nama tokkootti dhaamsa isinii dhaamu yoomis ta'e jechuudha. Mana seera lafas ta'e mana waan seera qabeessa ta'e bitadhaa akka taatan ta'aatii maaliif yoomiyyuu hin kassartanuu jechuudha. Yoomiyyuu hin kassartanuu akkasuma bituun dura namni isinii bitu sunillee nama hubannoo gahaa qabu ta'uu qaba. Nama magaalaa keessa jiru nama bakka bituu heddu sana sirriitti qulqulleeffatee akkamitti akka ta'e yeroo ammaa kana kaartaan illee 2-3tu mana tokko irratti bahee akkasitti namni gudiidhuma walitti hojjetaara jechuudha. Akkasii inshaallah kanaaf maalis ta'u amma danda'ameen waan seera qabeessa ta'e bituuf yaalaa yookaan immoo mana kaartaa hin qabne lafa kaartaa hin qabne magaalaa Jimmaa keessaa bituurra isinitti hafuu wayyaa ganda keessanii bootaadhuma bootaa godinuma waradaa keessanii soo bitattanii gaariidha. Magaalaa Jimmaa keessaa lafa kaartaa hin qabneef mana kaartaa hin qabne bitachuurra jechuu kooti. Maaliif waan booddee dhufu namaan galu akkasii inshaallah hordoftoota koo hin hassabinaa hin yaadinaa. Namoonni mana kaartaa hin qabnellee lafa kaartaa hin qabnellee qabdanuu hin hassabinaa. Bakka rabbi isiniif eegu kanneen illee isin jalaa diigamee rabbiin qabeenyaadhuma hin qabne bakka isiniif buusu wallaahi miskiina. Namni fagoo jiru kun miskiina. Waan namni biyya keessa taa'ee olii gadi haasa'uu malee wanti inni irraa qaamaan biyya keessa jiraate wanti inni irraa beeku hin jiru. Kanaaf abshirii inshaallah namoonni manni isin jalaa diigame rabbiin hin qaba qabeenyaadhuma hin qabne bakka isiniif buusu. Namoonni illee mana seera qabeessa hin taane qabdanuu